بيفتو دبرين دبان بيفتو دكتور نيوتيرا نسكاي وين نيجار مبين بريدي كم نبلا ما سدي تما ستيكن نيم جانكون إلا دقي فدو ندقي فدو ما كوي بيفتو كو ستيكن نيرا إن كم نبلا ما سدي تما إيسا كو ستيكن نيرا إساك إيه إساك نتكنير توكو ما نتكنير غلطهم الفات إني ستيكن نير مالي في بروسيسي مالي رجلا جبابسي ديبس إلا لا المبين إساك يجي الكبار وفيه واسات بينا دبسة تشود أيه وجولة ويتي فيزا ناباسي نانجد مش أوكي جدي فيزا مالك جلكابا مالك كوما ميكان في تجنن كوم ربصري دفا مجانا كنا والين كابو بك كوم ربلا ما سديتا ما أنت موري في إنن أوكي جدي كوما ربا في سديتا ما جلكابا قلفت سيقالي أجارة ما إنك أمالا دبل إيه خرار روان جروب سجلين كيسير ربّ شديد ركوب أنا كومة إبلا ما كومة إبا في سديتا ما قلفته فيزا مجات على بيفي مجان كان فاجرون وانت فري فيزا وسو هنتيني كامبانين كان فاجر مجان فيزا على بيف فيزا مجا تاكجارا جويا كده شام ماكس جلاتوري وسو إمباين أنا ريجكت جلاتي دبي دلال الرامباس كان براجي جيرة كامبان براجي جيرة الرامباسه نمشي كامبان إندوم يرو ويا أتو يناباس إنن أكنا برينو فيت أدي من أمتيجني جدي ستي متر أتو أي فيزا وين الدبتة إنني نما جرا كده أمو كده شاني تمالك الرجال فني متى أنا مجولة تربمو سديت الرجال فن نمشي سان بري دراما بيا كنا يشور نانو دراما كوما كده جها بكتا كالرجال تيني نمشي نجيل ما فرته بري نمشي باكستاني كانوا باسو يشور فيزا كذا دبي أم بلله هنتوري إسحاق نبر رساتور ويا سنة مو غيوتا مراسة كيسة أفاد أنك ولينو قلتور دبي نمتي جهيم بدي أم كما ترباتما أكاونتي سيرجع بولتين بياسي في دجتة دكتور بيفتون ركض أرجونانتي ركض كودا دكتور بيفتون دبي بري كما ترباتما وبولتي كم بياسي في دجتة أبدي الرافوتة أوتة وفيك يا جارسما تدكي بري كنا فوتة جنان أيين فوتة رجتة قال شيف جنان تورينا قال شجتة غيا بيل لما ناكنته غيا بيل لما إيجي أكيد غافت أشم نانجا شو ديده كراتي كتوكي تين اتبرزه أشم نانجا شو ديده دايركتي تبلبلة نرّا خاسو ديده بوتومي سجلة تكابي أشم نانجا شو ديده yeroo gadansi baasaa miidiyaa ransi keessa jennaan sagalee ifannaa tokko naa deebifte waadaa kee guuteedhee har kaleessallee kadheen dadhabe lammaffaa birrii 200,000 birrii 80,000 obboleessa keenya harkaa fuutee dhaqee gaafadhee nan galchaaf yookaan obboleessa biyyaa fida naan jettee biiftuudha dhaggeeffadhaa 200,080 fuutee nan galchaaf naan jettee itti dubbadhee deemera qeeganan galcha jettee kaatee booddee Jechi jedhamu kun dhugaadha baay'ee tokko nama ittiin tolu jechuudha. Doktor Biiftuun akkas taatee jedhee namoonni amma miidiyaarra oofaa jira jechuudha. Doktor Biiftuu baay'ee tokko namoonni hedduun ni jaalata miidiyaa kanarra. Garuu maqaa akkanaa kana yoo dhagahamu maqaan nama baduu mannaa mataan nama baduu wayya jedhanii taa'anii Allahu aalamii kun yoo dubbatan isilleen amantee jirti. Maallaqni kun na bira jira. Paakistaanii hoyittuu fiizaa isinii dalaga jedhee maallaqa nyaatee achumaan badee jettee dubbataa jirti. Garuu waan tokko waan hin danda'amne tokko awwaluma itti seenuu dhabu. Yoo itti seenan immoo waan san nama galmaan gahu yeroo ammaa kana jiruun ammayyuu yeroo gabaabduudha jechuudha. Namni hangam jiraataa jira yeroo ammaa kana ofiitu osoo nyaanne biraa deemaa jira jechuudha. Haqa namaa dhiisiti. Immoo wanni garaa nama nyaatu hundi keenya gaafa biyyarraa baanu yoo har'allee afaan barannee hojii barannee beekumsa biyya kana waan hundaa beeyneetiin nama beekallee taane rabbii kana ofirra sodaatutu baay'ee barbaachisaadha. Maaliif
hundi kennaa gubaa biyya arabaa kana kan hin argine hin jiru. Gubaa kana gubatee namuu dalageetiniin afaan kanallee baratee ofillee jijjiiree har'a yoo dallaala ta'anillee dallaala ta'anii jechuudha. Gubaa biyya namaa kana akkanan nama gubu kana akka ibiddaatitti halkanii guyyaa fuuran akka nama bishaan namatti naqee nama keessaa yaa'u kana mee harka maaltu akka maallaqa namaa fudhatee achiin jal'isa. Wallaahi yaa obboleeyyan kee yoo jechi kun amma dhugaa taate namuu ijoolleen hedduu miidiyaa kanarra booyaa jirti. Ka ofiituu namni haga nyaatee yookiin nyaatee biraa deema yookiin osoo hin nyaatin hanqatee jechuudha. Itti osoo hin fayyadamin jechuudha. Meeqa ijoolleen amma fakkeenyaa fudhanii ijoollee meeqa ijoolleen karaa bahaarratti dhuman jechuudha. Galee hiqaamaa ture sirreeffadhee biyya kana deebi'ee dalaga jettee ijoollee meeqa kan osoo hin sirreeffatin osoo qabeen ofii sanitti hin oolin hiqaamaa sirreeffadhee lammata deebi'ee dalagadhatti nafsee isaanii dhabanii jechuudha. Kana nama yaadachiisaa jechuudha. Immoo meeqatu amrii rabbiitti dhufeetiin addunyaa kanarraa deeme osoo haajaa ofii sanitti hin fayyadamin osoo maatii ofii hin argin osoo ofiifuu hin jiraatin jechuudha. Namni ifaajee xaare tana boru ittiin aara galfadhaa boru aara itti baafadhaa osoo jedhee yaadu sammaraa hanqatee meeqatu nu biraa deeme amrii rabbiitu itti dhufte jechuudha. Nullee guyyaan beeynu gaafa asirraa deemne san immoo carraa argannee nama kana haqa isaa san deebisuuf illee hin dandeenyu dhiifamallee gaafachuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif rabbiin hanga nu jiraachisu isa beeka malee nu hin beeknu jechuudha. Ofii teennaa nyaanna ofii osoo nyaanne hanqannee biraa deemna kanamaa nyaannee hojii rakkatuu dhiisiti. Kanaaf jechi amma miidiyaa faffaca'aa jiruun kunniin wallahi namni hundi isaatu gorsa nasiyaa oliif dhaama. Silaa namni kennaa gorsi namaa kun wanta keessatti fakkaatu jechuudha. Gaafuma rakkoon amrii rabbii nama tokkotti dhufe itti dhagama yookaan nama isaatirraa namni waa ta'e yookaan fira isaatirraa namni waa ta'e gaafa san itti dhagama jechuudha. Wallahi yoo namni yoo akkanatti firiidamii ta'eetiin wanna takka itti fakkaatu didu kana abbaa madaayeetu nama madaa'e san kan madaayeetu madaa isaa san hanga nama dhukkuu beekaa jedhan. Kanaafuu gubaan biyya namaatu akka makaraatitti gubatanii keessumaayyuu namni ijoolleen dhiiraa barraa dalagan kun adda gubaan isaa jechuudha. Mikeeffan argatanii wanna takka mana keessa gatta'anii hojjetanii kan hojjetan aduu keessa gubatanii maallaqa kana akka hin taanetti garaa isaanii beelan fidanii jechuudha. Kanaafuu rabbi keenya irra sodaachuu barbaachisaadha. Lammii hambaati miti lammii ofii ta'anii osoo lammiin hambaatu walii naati lammii ofiitii walii na'uu dhiisanii immoo waan akkana kun immoo baay'ee tokko namatti hin tolu. Ani garuu yoo duraa yoo itti viidiyoo dhageeffadhu sila ajandamaa namni fooloo ittiin guddifatuu fi akkana maqaa isii balleessaa Dr. Biiftuu tana mucayyoo tana namni marti ni jaalata akkamitti namni maqaa isii balleessa jedhee mi'a facha viidiyoo dhageeffadhaa jedhee viidiyoo dhageeffadhu anumatu birrii irraa fuudhee garuu yoo Paakistaaniin akka isiin jettu sobee Paakistaanii sun illee nyaattee jalaa tare rabbi haa deebisuuf haqa ijoolleen biyya namaatitti gubattee naaf nama biyyaa fidatu barbaada jettee maallaqa kana jedhamee walitti qaban halkanii guyyaa gubatanii halkanii guyyaa osoo kottee namaa lafa gadi hin geenne hojjetanii jiraatanii jechuudha. Hundi keenya akkasitti hojjennee jiraataa jirra jechuudha. Gubaan biyya arbaa makaraadha. Gatti raftiin hin jiru taa'uun hin jiru. Siqaayin jiraannaa bar biyya namaa kana keessa wallahi qaamni keenya rahaan argatu. Namni akkana gubatu kuni namni kunillee akkuma ani gubadhe kanatti miilli keenya gattaa'uun hawwiinuu ta'a. Qaamni keenya gattaa'ee rahaa argatuun hawwiidha jechuudha. Yoo ta'e hirribaa deemnu qofa gisee qaamni keenya gattaa'ee dirri isaa lafa ga'ee rahaa argatu jechuudha. Sa'aatii muraasa rafee kaasanillee. Kanaafuu osoo akkana waliin beeynu akkamitti maallaqa namaa fudhanneetiin cimjenneetiin hin jiraanna akkamiin jireenya nutti tamacha. Waan akkasiisan ofirraa dhiisa. Ka ofiitu namni hanga nyaata hanga addunyaa tanarraa hangam jiraate hanga nyaatu hin beeku. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya waliin miidhina akkuma yoo ati biyyarraa baatu awwala biyyarraa baatee gubattee dalayte sanitti namni ati har'a maallaqa irraa fuutee
dhoorgatte kunillee akkasitti gubateetiin fidaa jedhe malee namni qalxitti mana ijaazaa taa'eetiin maallaqa kana fiduu hin jiru yookaan itti tolee caammaa ofiitu hin jijjiiratu jechuudha. Caammaa ofiitu hin jijjiiratu jechuudha. Namni yoo miidiyaa kanarra bahee kolfu namni isa achi laalu gammachuu itti fakkaata. Mee amma namni tokko itti tamacha'eetiin carqii kanaa jijjiiratee uffatee viidiyoo as baame tokko ka hoggaa lama carqii tokko godhatee jiraame maaliifi ittillee tamacha'u gizee gabbayee carqii kanallee bitatu hin qabu jechuudha. Kamaaliif ka jiru biyya gabrummaa jala jira jechuudha. Gabrummaa jala gaafa bahee biyya ofiitti akka gaarii uffatee duniyaan tama nyaatanii tama sadaqatanii tama uffatanii tanuma isiin utuun ta'e namiti jechuudha. Kanaaf boru biyya kiyya galee gammadee jiraadha. Boru biyya kiyya uffadhee jiraadha jechaaf namni uf gadi qabee gubaa makaraa kanaan dalagatee jiraataa jira. Kanaafuu warri dalaaltota osoo ijoollee nyaachuu baattanii osoo hojii amanamummaa hojjettanii wallaahi bu'aa guddaa argattanii osoo amanamummaan maallaqa saniin kabajaan namaa fiddanii hojjettanii osoo maqaan keessan isin banne waan gaarii hojjettanii jechuudha. Kanaafuu hojii maqaa keessanillee balleessu. Namni anamma wajji ilaalu jettii tan amma namni marti ni jaallata. Ibaluun tokko bar maallaqa namaa nyaatu yoo jedhan akka ho'i kanan namni kun nama akkanaati. Namni jaalatu kun inni sadarkaa kanatti argama akkasitti ilaalaa jechuudha. Kanaafuu akkuma mammaaksa Oromoo mammaakee akkuma duratti jedhee maqaan nama baduu manna mataan nama baduu jedha mammaaksa Oromoo. Maaliifi maqaan namaa maqaa keessanillee eeggadhaati. Maqaa walii yoo amma maqaan kee yoo badume Dr. Biiftuu dassi jedha. Maallaqa boru dhumu jechuudha. Maallaqa boru dhumuuf maqaan kee yoo si bade abadan sirraa nafu jechuudha. Dumeelki warta akkasii ta Dr. Biiftuun akkasii maallaqa akkasii nyaatte jedhee namni yeroo hedduu maqaa kan kee irraa dubbata. Anamma fakkeenyaaf maqaa kee si balleessu maqaa kan kee miidiyaa irratti dubbachuu osoo hin taane dallaalota maraafuu jechuudha. Kan ijoollee boochisan kan maallaqa irraa nyaatanii ijoollee aduu keessatti gubattee makara argitee beelan garaa hidhattee kubzii adii nyaatteetiin dhiiga fixattee jiraataa jirtu maallaqa isaanii nyaatanii hin dararinaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf jiruun addunyaa kun gabaabadha. Keessumaa yeroo ammaa kana namni anuu yoom nyaadha sila hangam jiraadha. Har'a du'a moo baru du'a ifaa jeetii sana nyaadha moo nyaadhu. Yaa Rabbi maatii kiyyatti gala moo hin galuun nama yaachisa yeroo ammaa kana. Akka kiyyatti akkasiin nama yaachisa. Yaa Rabbi biyya namaatitti nun hambisin. Yaa Rabbi osoo xaarree hin nyaatin biraan hin oofin. Nama waan xaaree kana reeboru itti boqachuuf namni hirriba dhabee rahaa dhabee biyya nama kana jiraata. Yaa Rabbi ittiin walchitee naan nyaachisi. Mee ilmoo kennaa gallee hawwii baanaa waan akkasiisan nama yaaddi qalbii malee haqa namaa nyaatu miskiina miidhu miskiina zollomu miskiina miidiyaa kanarra boojisu bar miskiinni kun hin argataa dhugumaan haqi isaa miidhamee haqi isaa dhabe beerriin argataa yoo Rabbitti harka ol kennate wallahi ni argataa dhugaa namni sun miidhame taanan hayni isaa dhabame taanan wallahi Rabbiin jara harka ol qabate hin dhabu namni hayni isaa miidhame hayni isaa nyaatame jechuudha. Kanaafuu ijoollee miskiina badhetti gubateetiin maallaqa san ji'a meeqa walitti qabee waggaa meeqa walitti qabeetiin nama biyyarra naa fidii namaan jedhe akkanatti miidhina Rabbi birallee hin taatu nama birallee hin taatu hojiin akkana maqaa keessanillee hin ta'u. Kanaafuu waan gaarii hojjedha isiniin jedhaa. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tolee laayikii sheerii godhaati.